Namtichi har'a seenaa isaa isiniif himuuf deemu Haamid Aadam jedhama. Waggaa 17 guutuu falfala hojjetaa bahe. Akkamitti gara falfalaa seene, akkamitti sihirii hojjechuu akka jalqabe, waggaa 17 guutuu ammoo maal akka dalagaa bahe seenaa kana irratti wajjin ilaalla. Nafaana tura hanga dhumaatitti jechuu. Seenaan sihirii fi seenaan jinni heddumatu jira. Laakiin Haamid Aadam nama waan kana keessa ture, erga tawbate ammoo waan kana deebi'ee namoota barsiise. Akkamitti akka isaan nama soban kana hunda dubbate, wantoota ajaa'iba dubbate. Maaliif akka maqaa haadhaa filatan, maqaa abbaa dhiisanii yeroo falfala hojjetan maqaa haadha keetii fidii, maqaa minaamin wanni jedhaniif maaliif kana hunda bittinneessee dubbate. Anis seenaa isaa san bittinneessee siniif himuuf deema. Tole. Haamid Aadam akkana jedha. Yeroo sanitti jedha ana jala qofa jinni 286tu hojjetaa jedha na jala. Akkamitti ati gara sihirii kanatti seentee jalqabarraa nutti himi jedheeni gaafate gaazexanyaan. Akkana jedheen ani yeroo biyyaa bahu sanitti humaa wanni ani beeku tokko hin jiru. Umriin kiyya waggaa 9 qofa ture. Yeroo biyyaa bahu sanitti quraana baradhee san booda waliyii ta'uu barbaade. Yaani biyya isaatitti galee waliyii ta'uu barbaade. Awliyaa Rabbii irraa jechuu. Zamana sanitti wantoota akkanaa kanatu jira. Haamid waggaa 9tti biyyaa bahe san booda Suudaanii biyyoota hedduu keessa deeme. Yaani asillee ilmii fudhataa, asillee ilmii fudhataa, yaani bakka garagaraa wayita fudhatu walitti harkaa baxabatame. San booda biyya alaallee deemee gara Suudaanitti deebi'e. San booda jedha boota edduuwwan ani deemee irraa qara'e yookaan baradhe kanneen keessaa suufiyyoota bira dhaqe jira. Sheekota suufiyyootaatti makame. San booda isaan irraa barachuu jalqabee jira. Ani wayita kanatti wanni hunduu natti baxabatame, addaan baasuu dadhabee, umriin kiyya xiqqaadhaa adda baasuu hin beekne. Tayyib nuuf himi jedhanii akkamitti akka waan kanatti seente. San booda akkana jechuu jalqabe. Osoo seenaa kiyyatti siif hin seenin dura beeytaa jedheen ani jinniilee kana hundaa wajjin hojjedhe siin jedha. Akkuma kenna wal horanii gosoota qabanii gosa jira, wantoota hundatu jira isaan biratti. Mootummaa isaanii kee haga hojjetaatitti waliin hojjedhee jira jedhee dubbate. Gaazexanyaan akka ajaa'ibaatitti isa laala. San booda akkana jedheen tole akkamitti akka seente amma jalqabarraa nuuf himi jedheen. Ani yeroo Suudaanii mana baadiyaatiin narraa bahu jedheen waggaa 9 qofa ture. Quraana barachuudhaaf bahe akkuma jalqaba siin jedhe. Yeroo kanatti awwaliyyii Rabbii irraa ta'uudhaaf bahe. Quraana qara'ee waan biraa wanni ani beeku tokko hin jiru jedha. Sheekota suufiyyaanaa walitti dabalame irraa imalli jalqabe jedha. Yeroo kanatti ani wanni hunduu walitti na jalaa baxabatamee jira. Ufillee hin beeku. Yani hattan sammuuki akka waan dhiqameeti jedha. Almuhim hadraa nabiyyi keessa jiru, hadraa nabiyyiin keessa jiru dhaquudhaaf deemtan yookaan taa'uudhaaf deemtan, nabiyyi waliin akkamitti akka haasoftan isin barsiifna. Hadraa Rabbiin keessa jiru keessatti dhaquudhaaf deemtan akkamitti akka Rabbi wajjin haasoftan isin barsiifna jedhanii yani sammuu isaanii dhiqan. Almuhim san booda jedha adeemsa keessa gaaf tokko sheeyni kiyya akkana naan jedhee jedha. Dukkaana keessa deemi, dukkaana qopheeffadhuuti dukkaana san keessa deemi, guyyaa 41 achi keessa kophaa kee taa'i, namarraa fagaadhuu, namatti hin dhihaatin, quraana qaraata achi keessatti jechuudha. Garuu jedheen uffata malee teetta, qullaa teetta, akkuma dhalatte kanatti dukkaana san keessatti teetta. Wanni ati dhuguuf wanni ati nyaattu bishaanii fi teemira 3 qofa nyaatta jedhaniin. Akkasuma yeroo osoo achi hin deemin dura zikrii takka yookaan aayaa takka qofa filadhu jedhaniin. Achitti irra deddeebitee jettu jedhaniin. Fakkeenyaaf yoo bismillah jecha jedhu filate, bismillah tana bismillah hin jedhu faallaa jedha. Bismillah jecha jettu tana faallatti deebisee halalama sam jedhee kanuma deddeebisaa oola yeroo dukkaana san keessatti jiru jedha. Laakiin jedha achi dura quraana qara'aa nuun jedhan jedha. Quraana kana keessatti ammoo jechoota garii dabalan. San booda hin gaafadhe jechoonni kuni maali jedhee gaafadhe jedha. Jechoonni kunniin jedhaniin jecha Siiriyaaniiti, maqaa Siiriyaaniiti. Maqaan kun ammoo maqaa malaa'ikoota xixiqqooti. Malaa'ikoonni xixiqqoon tun awliyoota Rabbii kaddamuudhaaf kan uumaman jedhanii nutti himanii jedha.
يعني دم كيستي سمي دويسنيف وصو إنهم بيكين جتشوتو قرآنا كيستي جتش دبلاني جتشودا تولي حالا لما سم جتا جلانين دكانا سن كيستي قويا فرطمي توكو نمو هندر رافقاتي قولا تيتا كوباكي تيتا نمو توكوتي هندي هاتو ها قويا فرطمي توكو كان واني جري أكس قلاني فمو جني واموداف إني يروسانيتي هم بيكو تا إني يروسانيتي هم بيكو واني فهلا يعني يرو قبدا حاجة جدتو قبدا قويت اللي إما جدت هلا لما سم جدتي يرو بائد الدبيتا كان واني قوتوف جدي جني وامودافي جدي دبتي حامدين كن أكنا جدا أني شيكا كي يقافد ده تولي نمني ربي في صلاته يعني صلاة نانجتني ربي في نمني صلاته يعني أفتا قاري قرتي ربي دروان دابتشو يدوف أفتا قاري قرتي دابتشو هنقبو مالي في كل دابت دا جدي قافتي سنبودا شيني كن أكنا جدي التيمي قطب جرم شيني كن سدركا صوفيوتا كيستي سدركا الآناتي نمني قطب جرم جتشو شيكوتا كيسا المهم شيني أكنا جدي ما ويتا نمني طوافا قد أمرا قد يوكا حجي قد ويتا طوافا يوكا تهجو ما لما تتكو في الربوسي طوافا قد آمتي جدين أما أفتشو باتي ربي مسي أرقا جديني أمن سيسين جتشودا سنبودا حامد تولي جدي وان إسان أججن هندا قد إجرا guyyaa dhuma irratti guyyaa 41 dhuma irratti halkan irratti jedha shayxaanni natti mul'ate maqaan shayxaana kana sahsahubi jedhama sanbooda akkana naan jedhee jedha a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim akkana naan jedhee jedha a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim akkana naan jedhee jedha waan ati barbaaddu hunda siif godha waan barbaaddu hunda ani hojjetaa keetii jedheen jedha sanbooda jedha akkasitti gara الدنيا سحري عالم فلفلا سيني جدي دبتا حامد نتجل كبي جدا تولي إرقا جل كبي هو مالك هجتي أمو أكمتي وان كان إيسي سنلي فيديو اتعانوتي ولين دبنا يوكا سنتي تلوتاتي لايك شير سبسكرايب قوچو هندقتنا يوكا سنتي تلوتاتي أكا سنتي تلو أبتي كبا كتالا مفاوكا وربادنتي كومنتي جلنا برسا أبشر فيديو التانوتي دوما ساوجي لالا جتشود إن شاء الله أكمتي وان كان ديسي مالي فكر ديسي كنين هندا وجي لالا مالي مكا هذا كافة كان هندا فيديو التانوتي وجي لالا نقاتي